waaqayyo tokkoo Ameen. Maatii waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoon isin kan jaalatu maqaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin nagaan isinin jedhaa. Akkam nagaa jirtu? Akkam jirtanii? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenya, akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni waaqayyoon kennaa akka isaanii kennetti, ulfinna akka isaanii kennetti maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Eegumsii fi araarsummaan haadha keenyaa ergamoota qulqullootaa kan hundaatu nu wajjin haa ta'u. Obboleewwan koo biyya keessas biyya alaas kan jirtan har'a sagalee waaqayyoo wajjin kan dhaggeeffan hundi keenya. Anis as taa'een baradha, isinis immoo bakka jirtanitti barattu jechuudha. Hanga waaqayyoon naaf ibseen, hanga waaqayyoon naaf hubachiiseen wal hubachiisuudhaaf jirra jechuudha. Kun martuu garuu kan ta'e beekumsa kootiin akkan taane duraan dursee isinitti himuun barbaada. Obboleewwan koo, ani ijummoo bishaaniiti. Bishaanichi garuu waaqayyoodha. Namni dhoobate bishaan haa dhugu jedheera Kiristoos. Bishaan kan dhugnu bishaan qulqulluu isa Kiristoos nuu kennu sanidha jechuudha. Ana garuu ijummoodha. Ijummoo waan ta'eef isin kaayoon keessan guddaan bishaanicha sani malee anaa miti jechuudha. Ani nama cubbamaadha. Nama gaddeebi'aadha. Har'a nama qulqulluu fakkaatee borummoo bakka gadheetti nama argamudha. Kanaaf na laaluu hin qabdan obboleewwan koo. Kanaaf waaqayyo yoo jedhe wantoota baay'ee wajjin ilaalaa waan deemnuuf sabskraayibii gochuu, sheerii gochuu, laayikii gochuu immoo hin dagatinaayin isiniin jedha jechuudha. Guyyaa har'aa gaaffii obboleewwan keenya musliimarraa gara kootitti dhufe tokko qabadhee yaadheen jira. Innis irra caalatti waa'ee amantaa kiristaanaa, amantaan kiristaanaa yoom uumame isa jedhu irratti yaadonni garaagaraa waan jiraniif wantoota kana adda baafnee har'a ilaaluu qabna. Nuuma keessattuyyuu amantaan kiristaanaa kan hundeeffame dhaloota Iyyesuusiin booda warroonni jennee amannu hin jirra ta'a. Har'a garuu dhugaa kana macaafa qulqulluu irraa wajjin ilaallaa jechuudha. Dhuguma amantaan kiristaanaa yookiin Ortodoks Tawaahidoo jedhamu kuni dhaloota Kiristoosiin booda kan hundeeffame. Sanaan booda hoo abboonni keenya akka Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob, Musee, Daawit maal turan laata? Dhuma isaanii musliima turanii laata? Namni yommuu dhalatu immoo musliima turee laata? Jecha kana gaafa biraatan dhufe. Waa'ee cuuphaa irratti jechuudha. Waa'ee cuuphaa irratti qabadhee tan dhufe. Musliimonni namni yeroo dhalatu musliima ta'eeti dhalata. Sanaan booda bishaan itti naquun kiristaana taasiftanii nuun jedhu. Isa immoo wajjin ilaalla. Waaqayyo yoo jedhe yeroo birooti. Har'a garuu wajjin kan ilaallu amantaan kiristaanaa fi maqaa kiristaanaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf amantaan Ortodoks Tawaahidoo duuka bu'ootaan hundeeffame nuun jedhu warreen Islaamaa. Garbichi Waaqayyoo deebii quubsaa qaba. Dhaggeeffadhaa. Please subscribe my channel. Follow me. Itti fufnaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon akka nuuf eeyyamuun kadhannaan hunda keenya nu wajjin haa ta'u. Amantaa kiristaanaa ilaalla. Waa'ee amantaa kiristaanaa ilaalla. Waa'ee amantaa kiristaanaa yeroo ilaallu garuu waa'ee kufaatii Addaamii waa'ee kufaatii dhala namaa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafidha amantaan kiristaanaa yookiin የክርስቲያን ሃይማኖት አመንታን ክርስቲያና ከንጀኑ ወንጌልatti amanuudha.
qalbeeffadhaa. Amantaa kiristaanaa kan jedhamu wangeelatti amanuudha. Amantaan gaafa jalqabaa guyyaa sanbata guddaa ergamootaa kennamte. Kana duras waa'ee amantaa ilaallee turre. Yihudaa boqonnaa 1:3 irratti amantaa ishee al tokko qulqullootaaf kennamteef hanga dhumaatti wareegaman hin jedhe. Hanga dhumaatti amantaa ishee jalqaba qulqullootaaf kennamte. Gaafa ergamoonni uumaman, gaafa sanbata guddaa uumamoota 8 keessaa uumamni 8ffaan ergamoota ture jennee jira. Isaan keessaa Waaqayyoon ergamoota uumee, ergamoota jidduutti immoo aangoo kennee ture. Saaxinaa'el kan jedhamu aangoo sanitti fayyadamuudhaan uuman keessan ana waan ergamootaan jedheef ergamoonni bakka sadiitti qoodaman jennees jira. Ergamoonni gariin uuman keenya isuma jechuun warroota saaxinaa'elitti amanee jechuudha. Warroonni gariin immoo uumaa keenya yoo taate fakkaataa keenya uumii nutti mul'isi. Kanaaf kana gochuu yoo baatte hanga uumaan keenya dhufutti bakka jirrutti haa ejjennu warroota jedhani. Sadaffaan garuu yaada lachuuyyuu bitaa mirga itti ta'ee warroota jidduu keessatti hafanii jechuudha. Hafuurota har'a namoota rakkisan jechuudha. Hafuura gadhee jechuudha. Isaansan jechuudha ergamoonni jidduutti. Ergamoonni garuu hanga uumaan keenya dhufutti bakka jiru hin warraannu jedhanii ifti kallattii bahaatiin dhuftee ifti jechuun ifti sun immoo dhugaa kan adda baaftu soba kan ariitu kan taate ergamoota irratti buute jechuudha. Sammuu ergamoota irra siifte jechuudha. Isheen sun dhugaadha. Isheen sun amantaadha. Amantaan ergamoota jalqaba kennamte isheessan. Amantaan hin hundeeffamu. Amantaan kennaadha jenneera. Kanaaf qulqulluun Phaawulos immoo gara uummata Efesoonitti gaafa inni barreessu akkana nuun jedha. Amantaan tokko, cuuphaan tokko, gooftaan tokko nuun jedha bakka. Amantaan tokkodha, Waaqayyoon tokkodha, cuuphaan illee kan Sillaasirraa itti ilmummaa itti argannu tokkichaa jechuudha. Kanaaf amantaan jalqaba ergamoota kennamte yookiin qulqullootaa kennamte jechuudha. Kanaaf Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti illee Ermiyaas akkana jedha. Waaqayyoon akkana jedhee jedha. Ermiyaas ofii isaatii maddisiisee hin dubbanne. Waaqayyoon akkana jedha. Daandii irratti baa ilaalaa. Daandiin isheen ba'eessa yookiin daandiin isheen jalqabaa kam akka taate gaafadhaa. Irras deemaa boqonnaa bara baraa argattu isaan garuu hin deemnu jedhu jedha. Daandii isheen jalqabaa san. Kanaaf qulqulluun Phaawulos isa sani gaafa inni hiiku immoo amantaan tokko nuun jedheera jechuudha. Kanaafuyyuu amantaan jalqaba ergamoota kennamte ergamoota irraan immoo gara Addaamitti dhufte suni amantaadha jechuudha. Amantaa waaqa tokko jedhanii amanan amantaadha jechuudha. Amantaan al tokko kennamte. Kana sirriitti hubachuu qabnaa jechuudha. Amantaan jalqabaa kun karaa Addaamiin gara dhala namaatti dhufteera. Addaam nama jalqabaa jechuudha. Waaqayyoon kanaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti kottaa akka fakkeenyaa fi akkeenya keenyatti nama haa uumnu jechuudhaan Addaamiin nama jalqabaa yookiin musliimotaaf immoo Aadam isa jedhan san jechuudha. Waaqayyoon uume jechuudha. Karaa isaatiin dhugaan waaqa tokko ibsitu kun gara Addaamitti dhufee jechuudha. Addaam waggoota 7 qofa abboommii Waaqayyoo eegee jiraata. Abboommii Waaqayyoon jedheensan Waaqayyoon eegi waan jedheensan eegee waggoota 7 qofa gannat keessa jiraate jechuudha. Waa'ee kiristaanaa hubachuuf dursa kufaatii dhala namaa ilaaluun dirqama ta'aa jira. Waa'ee kiristaanaa maquma kiristaanni jedhuyyuu kan sababa ta'eef wanti guddaan kufaatii dhala namaati jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos gara biyya lafaatti dhufee dhalachuudhaaf sababa guddaa kan ta'e kufaatii dhala namaati. Kanaaf waa'ee kanaa sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Kufaatii Addaam yookiin kufaatii Aadam isa jedhamu jechuudha warra musliimaa. Addaam kan uumame bilisummaadhaan bulchaa wantoota lafa kanarra jiranii fi ajaja isaanii ta'e akka jiraatuufidha. Addaam kan uumame bilisummaadhaan wantoota addunyaa kanarratti uumaman hunda irratti
aangoo akka qabaatu waaqayyoon isa uume. Akkasumas akka fakkeenyaa fi akka bifa waaqayyootti kan uumamedha. Eenyuun? Addaamiin. Abbaan keenya inni jalqaba Aadamiin jechuudha. Isa musliimonni Aadamiin jedhan nuti immoo Addaamiin jennu jechuudha. Kitaabni qulqulluun immoo maal nuun jedha? Nama akka fakkeenyaa fi bifa keenyatti haa uumnu. Qurxummiilee bishaan keessas, simbirroota samii fi wantoota lafa kanarra jiran hundaa akka beektuuf, akka bittuuf jedheera. Seera uumamaa boqonnatu lakkoofsa. Aangoo hunda kenneef jechuudha Addaamidha. Aangoo hunda akka bitu, akka bulchu waaqayyoon bilisummaadhaan isa uumee jira jechuudha. Waaqayyoon Addaamiif jaalala qabaachuusaa kan beeknu immoo maalidha? Haa ilaallume waaqayyoon dhuguma waa'ee kufaatii Addaamiif sababa kan ta'e eenyudha? Waaqayyoon Addaamiidhaaf jaalala hin qabuuyyi. Mee haa ilaallu. Tokkoffaa seera uumamaatiin. Seera uumamaatiin. Uumamtoota kaawwan Addaami dhala waaqayyoon harkaan qabee hin uumne. Addaamin garuu harkaan uume. Harkaan qabee uume. Waaqayyoon uumamtoota karaa sadiin uume. Jechaan uume. Jechaan waan kana ta'e jechuudhaan taasiseetu uume. Waaqayyoon yaadaan uume. Waan tokko osoo hin jedhin akkanumatti yaadaan uume. Inni sadaffaa qaqqabeetu uume. Kan qaqqabee uume keessa ergamoota caalayyuu dhala namaatti ture. Addaamin jechuudha. Biyyoorra tolchee hafuura jireenyaa itti baafatee nama taasise jechuudha. Kun Addaamin adda isa godha. Uumamumti isaatiyyuu ejjennaan isaatiyyuu uumamtoota kaawwan irraa adda isa godha jechuudha. Namni ol jedhee akka dhaabbatu, qaxxi jedhee akka dhaabbatu kan taasise waaqayyoon kabajaa dhala namaatiif ibsuudha. Aangoo uumamtoota kaawwan irratti wanti kenneef kanaaf jechuudha obboleewwan koo. Lammaffaan kabajee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Nuti fakkeenya waaqayyootiin uumamne jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos isin mana qulqullummaa waaqayyootiin hin jedha. Isin bultoo waaqayyootiin hin jedha. Laphee keenya yoo qulqulleeffanne waaqayyoon bultoo keenyaa jechuudha. Kanaaf mana keenya sirreeffachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf mul'ata Yohaannis irratti illee immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti hanga waaqayyoon dhufutti isa qabdan eegaa nuun jedha jechuudha. Waaqayyoon hanga dhufutti qulqulleessaa laphee keessan gaabbiidhaaf waan gaariidhaaf dhiyeessayii nuun jedha jechuudha. Sadaffaan humaan uumamtoota isaa gadi jiran hunda irratti aangoo bituu kennuudhaafi. Aangoo bituu kennee jechuudha. Uumamtoota hunda irratti maqaayyuu Addaam bira dhaqanii baafatu jechuudha. Addaamiin gooftaa jedhuun jechuudha. Waaqayyoo gadi aangoo kan qabu Addaamiin ture jechuudha. Arfaffaanoo dursee waan isa miidhuu fi isa fayyadu itti himuu isaati. Laala waaqayyoon abbaan gaariin ilmi isaa waan gadee akka hin raawwanne dursee itti himaa jechuudha. Hawwata keenya ilaaluu dandeessu. Waan tokko dursanii maal jedhu waan kana hin godhin haayi. Yoo waan kana goote si miidha ni gubatta jedhuun jechuudha. Maaliifuu ijoollee isaanii waan jaalataniif jechuudha. Waaqayyoon abbaan keenya abbaan jaalalaa waan nu jaalatuufi dursee Addaamiin waan isa miidhuu fi waan isa hin miine adda baasee itti himeera jechuudha. Jaalala waaqayyoon jaalala guddaa dhala namaatiif qabu ilaaluu dandeenya jechuudha. Daangaan qabu jechuudha. Daangaan qabu jechuudha. Haa ta'u malee Addaam haala kanaan waaqayyoon kabajamee uumamus ajaja waaqayyoo isaa ajaji cabsee firii muka balasii nyaachuu isaatiin kabajaa yookiin kennaa yookiin suuraan isaa irraa mulqamee duuti irratti murtaa'ee jedha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti. Duuti hin jirre gara duuti jirtuutti dhufee jechuudha. Kabajaa qaburraa gara kabajaa hin qabneetti dhufee jechuudha. Ergamoonni ari'anii ta'u Addaamiin kabajaa waan dhabeef. Addaamiin gannatii keessaa ari'anii baasan jechuudha. Ergamoota wajjin hariiroo kan qabaannu waaqayyo wajjin hariiroo yoo qabaannedha jechuudha. Addaamiin yeroo waaqayyo wajjin hariiroo qabutti ergamoota wajjin hariiroo guddaa qabaatu. Ergamoota ergachaa ture. Garuu yeroo inni waaqayyoodhaa walitti bu'etti ergamoonni ari'anii isa baasan jechuudha.
Har'anus jireenya keenyatti Waaqayyo wajjin yoo hin jiraanne ergamoonni Waaqayyoon wajjin jiraatan. Waaqayyoon akka nu wajjin jiraataniif immoo wanti gochuu qabnu nuti wanti guddaan Waaqayyo wajjin jiraachuudha jechuudha. Adeemsa keenya Waaqayyo wajjin taasisuudha jechuudha. Kana yoo goone Waaqayyoon kan wajjin jiraatu jechuudha. Mukti balasii ዕፀ በለስ maaf uumamte? እግዚአብሔር ዕፀ በለስን ለምን ፈጠረ? Waaqayyoon ዕፀ በለስ maaf uumamte? Tokkoffaadha. Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuuf. Maal jechuudha? Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuuf. Waaqayyoon Addaamiif jaalala qabu uumuu isaarraa hanga sooruu isaatti ibsee jira. Wantoota arfan duratti ilaallesanii jechuudha. Addaamin akkamitti akka jaallatu Waaqayyoon ibseefii jira. Addaamin hoo jaalala Waaqayyoo akkamitti ibsuu qaba ree? Kan Addaam Waaqayyoodhaaf qabu kan akkamitti ibsuu qaba ree? Akkamitti beekama ree? Jaalalli Addaam Waaqayyoo qabu kan ittiin beekamu seeraa fi ajaja uumaa isaa kabajuudhaan yoo eege qofaadha. Nus har'a jaalala Waaqayyoodhaaf qabnu kan beekamu abboommi Waaqayyoo eegne akka ajaja Waaqayyootti yoo jiraanne qofa. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Waaqadha, Gooftaadha, Fayyisaadha, Jiraachisaadha, Obaasaadha jenne kan dubbannu abboommi isaa yoo eegne, ajaja isaa yoo eegne qofaadha jechuudha. Jaalala isaa kan ibsinu jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Dhaggeeffadhaa obboloota koo. Kan na jaalatu ajajni koo isa biraa kan jiruu fi kan eegudha. Kan na jaalatu ajaja koo isa biraa kan jiru, ajajni koo laphee isaa keessa kan jiru, sodaan koo laphee isaa keessa kan jiru, isas immoo kan hojii gaariitti jijjiiree jireenya isaa wajjin wal qabsiisee ana wajjin jiraatudha jedhe Gooftaan. Kanaafidha Addaam jaalala Waaqayyoof qabu kan ittiin ibsu abboommi Waaqayyoo jedheensan yoo eege qofaadha jechuudha. Mukti balasiis wanta yaraa fi gaarii kan barsiiftu taatee Addaamiif kennamte. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 17. Obboleewwan keenya amantii musliimaa hordoftan, islaamaa hordoftan sagalee kana dhaggeeffadha. Isin ceesisa. Ofii kiyyaa jechaan jiru. Ofii kiyyaa maddisiisee jechaan jiru. Wanta dhugaa isinitti himaa jira. Maqaa kiristaana jedhu san eessaa akka dhufe akka sirriitti hubattaniifan obboleewwan keenya musliimaa jechuudha. Kanaaf sagalee kan akka isaanis dhaggeeffataniif sheerii gochuudhaan obboleewwan koo musliimaa biraan naaf ga'a. Ammas immoo ajaja isaa kan eeguu fi isaan jiraata. Innis ittiin jiraata jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 ajaja isaa kan eegu isaan jiraata, innis ittiin jiraata. Tokkoffaa Yohaannis, Wangeela Yohaannis tokkoffaa ergaa Yohaannis dhiifama. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti. Ajaja isaa kan eegu isaan jiraata, innis immoo ittiin jiraata. Akkuma jedhan barreeffame Addaam ajaja kan eeguudhaan waggaa 7 jannata yookiin gannata keessa jiraate jechuudha. Lammaffaanoo ዕፀ በለሲin maaliif kennamte? Uumama Addaam uumamaa ta'uu isaa akka beekuuf yookaan qaamni isaa ol akka jiru akka beekuuf. Uumaa fi uumamaa jidduu daangaan akka jiru akka hubatuuf. Addaamiin daangaa isaa darbuu akka hin qabne akka beekuuf kennamte. Qaamni hundaa ol Waaqayyo akka ta'e beeka. Akka ittiin jiraatu beekee akka ittiin jiraatu abboommi Waaqayyo eegee akka deddeebi'uu fi humna isaa beekee uumaa isaa wajjin akka jiraatuufidha. Abboommiin yookiin ዕፀ በለሲin mookshti sun kan kennamte kanaafidha jechuudha. Waaqayyoon kanaafidha jechuudha. Addaamiidhaaf ዕፀ በለsii kan kenneef kanaafidha jechuudha. Sadaffaanoo maalidha?
eeyyamni bilisummaa qabaachuu isaa akka beekamu. Eeyyamni bilisummaa qabaachuu isaa akka beekamu. Manni kiristaanaa keenyaa amantoonni waa sadii qabanii ምእመን ሶስት ነገር እንዳላቸው ባለፈው አይተናል። tokkoffaan bilisummaa filannoo fi itti gaafatamummaa akka jiru akka hubatuuf Waaqayyoon Addaamiidhaaf isa balasii yookiin muka sana kenne jechuudha. Gaabii biraa immoo haa kaafnu akka sirriitti hubattaniif jechuudha. Akka sirriitti hubatamuuf gaabii biraa immoo haa kaafnu. Addaam dogongoruu isaaf itti gaafatamaan eenyudha? Addaam dogongoruu isaatiif itti gaafatamaan eenyu ta'uu qabaadha? Kana sirriitti hubachuu. Nutis jireenya keenya keessatti wantoota raawwannu keessatti dogongora nuti raawwannu dogongora yookiin miidhaa nurratti dhufeef sababni eenyudha jennee gaafachuu qabna. Nama biraati irratti harka diriirsuurra ofirratti harka diriirsuu wayyaa jechuudha. Mukti balasii jiraachuudha gaafiidha kun. Mukti balasii jiraachuudha miti. Sababni isaa gara Addaamii fi Hewaan deeme na nyaadhaa hin jenneen jedhee mukti balasii hin jenne. Mukti balasii garuu kan mallattoo ajajamuu fi ajajamuu dhiisuu kan barsiistudha. Hojii isheeti jechuudha. Addaamiin kan qortuudha jechuudha. Addaamiin qoromsa keessatti kufuu fi kufuu dhabuun gahee Addaamiti. Kanaaf mukti balasii itti gaafatamummaa qabdu jechuudha. Addaamis filannoo jireenyaa fi du'a keessa du'a filatee muka balasii ishee yaraa fi gaarii barsiistu kutee nyaate. Duutis itti murtaa'e. Kanaaf mukti balasii itti gaafatamtu hin taatu. Ofii isaatiin nyaate. Ofii isaatiin muree jechuudha. Seexanaadha. Yookiin diyaabiloosidha. Yookiin jinniidha. Yookiin waraabessa isa duraa sanidha. Jawwee sanidha. Seexanni of tuulummaa fi soba ofirraa maddisiisuun ulfinna ofii dhaabee Addaamii fi sanyii Addaam dhabsiisuu barbaada. Kuni hojii seexanaa. Hojii seexanaa yeroo kamiyyuu hojii gadhee raawwachuudha. Kun hojii isaati. Kun hojii seexanaati. Kanaaf gara Hewaan deemuun gorsa sirrii hin taane gorsee Waaqayyos sobaa taasisuuf yaale. Maal waan ta'eef? Hojii isaa waan ta'eef. Hojii seexanaa waan ta'eef. Soba maddisiisuun abbaan sobaa isa waan ta'eef. Dhugaa fi soba adda baasuun gahee Hewaanii ture. Hewaan barumsa lama baratte. Eenyurraa? Seexanarraa barumsa lama baratte. Tokkoffaan yoo muka balasii nyaattan ni duutu Waaqayyorraa baratte. Dhaggeeffadhaa obboleewwan koo. Yoo muka balasii nyaattan ni duutu. Nyaachuu yoo baattan immoo jireenya bara baraa argattu kan jedhu eenyurraa baratte? Waaqayyorraa uumaa isheetirraa baratte. Lammaffaan muka balasii yoo nyaattan akka Waaqayyoo taatu. Eenyurraa baratte? Seexanarraa baratte. Kanaafuu filannoo kaniin lamaan filachuun gahee eenyuti? Hewaaniti jechuudha. Seexanarraa gorsa seexanaan dhagaan malee seexan harka isaanii qabee hin nyaachifne yookiin kutee ittiin kennin. Afaan isaanii hin keenye. Seexanni gorsa yaraan gorsuudhaaf aangoo qaba malee dogongora akka hojjennuuf nun dirqamsiisu. Aangoo hin qabu jechuudha. Ergaa Yaaqoob irratti kan boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti. Waaqatti dhiyaadhaa innis isinitti dhiyaataa jedha. Yoo nuti Waaqatti dhiyaanne innis nutti dhiyaataa jechuudha. Warri cubbamtoon harka keessan dhiqadhaa. Warri yaada lama qabdanis yaada keessan qulqulleeffadhaa. Yaada lama warroon ni qabdanis yaada keessan maal godhaa? Qulqulleeffadhaa too yaada tokkoon gara Waaqayyootti dhiyaadhaa jedha. Addaam diduudhaaf mirga guutuu qabaa ture. Seexannis itti gaafatamaa miti. Kanaaf yommuu Hewaan Waaqayyoon seexanatu na dogongorsiisa jettu Waaqayyo ishee kan dhaga'uu dideef kanaafidha. Ergaa kanarraa kufaatii Addaamiif itti gaafatamummaa kan fudhatan isaanumaa jechuudha. Sababni du'aa itti fides
abboommii waaqayyo eeguu dhabuu isaaniiti. Kanaaf sababni nu oolchuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti kufaatii Addaam yommuu jennu kennaan isaa irraa fudhatamee qullaa isaa taa'ee humna hafuuraa dhabee keessummaa ta'ee nageenya dhabee bilisummaa isaa dhabee jireenya ni dhabe waaqayyoo fakkaachuu ni dhabe jannata dhabe ilmummaa waaqayyoo dhabee jechuudha. Wantoota kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Mee waa'ee kanaa hubannee kanatti Addaamiin amma du'ee jira. Addaamiin kufee jira. Addaamiin bututee jira. Addaamiin waaqayyoodhaan adda ba'ee jira. Dhalli namaa kufeera, du'ee jira, waaqayyoodhaan adda ba'eera. Kanaafuu kan dhala namaa kana immoo gara waaqayyootti deebisu eenyudha? Isa jedhu wajjin ilaalla. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa gadadoon cubbuun fide hundumarraa fayyuudha. Kunis sababa balleessaa cubbuu Addaamii fi Hewaan irraa kan ka'e du'a nurratti murtaa'e sana jalaa baraaramuudha. Kunis seera cabsuu irraa fi uumama yookiin eenyummaa keenya ginirfamaa taasisuu irraa baraaramuu jechuudha. Na hubattanii? Waa'ee kufaatii Addaamii ilaalleera. Addaamiin akkamitti du'e? Akkamitti akka jireenya isaa dhabe ilaalleera. Jireenya sanitti deebi'uudhaaf immoo fayyuun nu barbaachisa jechuudha. Fayyuu jechuun immoo gadadoo sanirraa bilisa bahuudha jechuudha. Eenyutu nu baasa? Lammaffaa waaqayyo beekuudha. Waaqayyoon nama akka bifa isaattii fi akka amalummaa isaatti kan uume isa beekee isaafis akka bitamuu fi jiraatu ta'uusaa namni garuu yeroo gara garaatti waaqayyoon dagachuudhaan hanga waaqayyoolii tolfamoo sagaduu fi kadhachuu ga'eera. Isaayyaas 4:12. Kanaaf kanarraa baraaramuudhaan waaqa tokkichi jiraachuusaa beekuun fayyuudha. Addaamiin garuu amma kana beekuudhaaf carraa hin arganne. Daabiloos harkatti kufeera waan ta'eef waaqayyoodhaan adda ba'ee jira waan ta'eef jechuudha. Sadaffaan uumama haarawaa ta'uudha. Uumamni jalqabaa maal ta'eera? Xuraa'ee jira. Cubbuudhaan burkutaa'ee jira. Ajaa'ee jira jechuudha. Amma immoo uffannaa haarawaa isa barbaachisa. Wanti haarawaa isa barbaachisa. Gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos nama ta'uu isaatiif amalummaa keenya dhuunfachuu isaatiin amalummaa keenya kufe ture. Jajjabeechuu akkasumas daabiloos foon keenya mo'ate kan ture deebisee mo'achuu danda'uu isaati. Kanaaf qulqulluun Phaawulos immoo akkana jedha. Eenyuyyuu taanaan Kiristoosidhaan uumama haarawaadha. Inni moofaan sun dabreera. Kunoo hundumti haaraaniiru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isa moofofne, isa duune, isa waaqayyoodhaan adda baane inni immoo nu haaromse jechuudha. Jireenya bara baraa nuuf kenne jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafidha kiristaanonni yeroo kamiyyuu Kiristoosiin gooftaadha, fayyisaadha, waaqayyoodha, jiraachisaadha wanti jennuuf kana jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo amantaa Islaamaa hordoftan jireenyi keessan jireenya maalii akka ta'e of gaafadha. Ani koottaa amantaa kanatti amanaa isiniin hin jedhu. Mirga keessan sun garuu jireenyi keessan inni jalqaba Addaam yookiin Aadaam isa jettaniin sun kufee jira. Waaqayyoodhaan adda ba'ee jira. Eenyutu waaqayyoodhaan walitti deebise? Gaaffii kana naa deebisaa. Waaqayyoodhaan kan walitti isa deebise eenyudha? Akkamitti isa jedhu san adda naaf baasa jechuudha. Eenyuyyuu taanaan Kiristoosiidhaan uumama haaraadha. Inni moofaan sun dabreera. Kunoo hundumti haaraaniiru. Macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Roomee 6:4, lammaffaa Qorontos 5:17 irratti ilaala jechuudha. Uumama haarawaa ta'uu kana namni hundumtis dhuunfachuu akka qabu yommuu ibsu immoo akkana jedha. Kiristoos Iyyesuus uumama haarawaa ta'uu ni gargaara malee dhaqna qabachuu yookiin dhaqna qabachuu dhiisuun hin fayyaduu jedha. Galaatiyaas 6:15. Amantaan isheen jalqaba mallattoon
mallattoon ijoollee waaqayyoo ta'uu dhaqna qabuu ture. Waaqayyoon Addaaminaan ijoollee mana kee keessa ifama Abrahaaminaan ijoollota mana kee keessa jiran hunda isaatiyyuu dhaqna qabiidha. Kun immoo waadaa anaa fi si jidduu jiruudha jechuudhaan abboommii yookiin ajaja Abrahaamiidhaaf kennee jira. Ibraahim jedhu warroonni Islaamaa. Nuti immoo Abrahaam jenna. Abrahaam galgala keessa mucaa tokko argate Isaaqii. Garuu hojjettuurraa kan argate Ismaa'eel ture. Ismaa'eel hortee har'a warroota Islaamaati jechuudha. Nuti horteen keenya Isaaqii. Isa Waaqayyoon eebbisee kennisanidha jechuudha. Kanaaf dhaqna qabaan sun amma hin jiru. Amma garuu kallattumaan Kiristoos irraa dhalattanii jirtu. Kiristoosin haaromtanii jirtu. Kiristoos isin haaromseera. Kiristoos dhiiga isaatiin bilisa isin baasee jira. Nuun jedha jechuudha. Dhaqna qabaan har'a nun oolchuu jechuudha. Abbaan fee dhaqna qabachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Har'a kan jiru nuti kaakuu haarawaa keessa jechuudha. Kiristoosidha jechuudha. Dhiiga Kiristoositiin bilisoomnee qulqulloomnee jirra jechuudha. Arfaffaan qulqullummaa yookiin Waaqayyoon fakkaachuun guddachuudha. Namni fayye kan jennu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya Islaamaa as keessatti of ilaalaa qaba. Fayyitanii jirtu. Waa'ee kiristaanaa dubbachuun dura fayyitanii jirtu isinumtuyyuu. Qulqullummaa yookiin Waaqayyoon fakkaachuu guddachuudha. Egaa akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuun du'a cubbuu jalaa bilisa ta'uu qofa osoo hin taane Waaqayyootti dhiyaachuudhaan tokkummaa isaa waliin qabnu cimsachuu fi guddisuudha. Marsaatu fayyuudha jechuudha. Waaqayyo wajjin jiraachuu, Waaqayyo wajjin deddeebi'uun jechuudha. Kanaaf wantoota kana waa'ee fayyuu ilaallee ture. Namni akkamitti akka fayyu. Fayyuun immoo maal akka ta'e wantoota arfan saniis ammas ilaallee jira. Nama fayyisuu kan danda'u eenyudha? Eenyu ture? Amma silaa namni kufeeraa namaaf immoo fayyinni hin barbaachisa jennee jiru. Eenyutu fayyisuu danda'a? Kanas immoo wajjin haa ilaalu. Sanaan booda waa'ee amantaa kiristaanatti dhufuu kan dandeenyu obboleewwan koo. Raajotaadha. Raajonni gara uummataatti wantoota gurguddaa lamaaf ergamu. Wajjin raajotaa jechuudha. Wajjin raajotaa wajjii gurguddaa lamaaf gara maatti ergamu? Gara uummataatti ergamu. Kanas hubadhaa. Tokkoffaan barsiisuu fi gorsuu. Ni barsiisu, ni gorsu jechuudha uummata. Lammaffaan dallansuu Waaqayyoo namootaaf gara gaarummaatti yookiin dhiifamaatti akka deebi'uuf kadhannaa isaaniin uummanni akka Waaqayyoo irraa fayyina argatan gochuuf. Hojiin isaanii kanaadha jechuudha. Musee Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee ture. Abrahaam Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee ture. Nooyin uummata gorsee ture, barsiisee ture. Uummanni gaafa dhaga'uu fi didutti Waaqayyoon bishaaniin uummata balleessee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Nooyiidhaaf waadaa seeneef jechuudha. Kanaaf raajonni wantoota kanaaf gara maatti ergamu? Uummataatti ergamu. Gumaachi isaanii kun hundi Addaam cubbuu isaarraa bilisa baasuu hin dandeenye. Isaanis hirmaataa cubbichaa waan ta'aniif. Raajonni dhala namaati. Isaanis cubbuu qabu. Cubbuun Addaamii dhalaa dhalatti darbe. Kanaaf cubbamaan cubbuu fayyisuu hin danda'u. Cubbamaan cubbuu fayyisuu hin danda'u. Kana hubadhaa. Hundi keenya kana hubachuu qabu. Cubbamaan cubbuu fayyisuu hin danda'u. Kanaaf raajonni aangoon isaanii cubbuu Addaamii qulqulleessuu hin danda'an jechuudha. Isaanuyyuu gaafii keessa yeroo waan ta'aniif. Ergamaadha. Ergamoonni hojii adda addaa hojjetanis garuu Addaamin adabbii irraa bilisa baasuu hin dandeenye. Sababni isaas tokkoffaa Addaam yommuu Waaqayyo waliin wal lolu kan Waaqayyoo ta'an waliinis wal maal godheera? Lolee ture. Ergamootaanis wal lolee ture. Ergamootaaniyyuu hariiroo hin qabu. Akkamitti Addaamidhaan hariiroo uumame? Lammaffaa murtee kana kan murteesse Waaqayyo waan ta'eef ergamoonni diiguu hin danda'an. Kan murteesse eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaafuu uumaa waan murteesse irratti uumamaan diiguu hin danda'u.
sadaffaa kan jannata keessaa baase akka ergamoonni seefiidhaan eegan Waaqayyo waan ta'eef kan Waaqayyo baase deebisuu hin danda'u. Aangoo hin qaban jechuudha. Aangoo hin qaban ergamoonni. Aangoo hin qaban. Aarsaa kaakuu moofati. Aarsaan baroota abbootii irraa hanga bara lubootatti gaarreen tulluu fi mana amantaa keessatti aarsaan abbootii fi horiitii aarfamaa ture jira. Aarsaan hoolaa, re'ee, sa'aa fi kan kana fakkaatan Addaamin fayyisuu hin dandeenye. Sababni isaas ilaallan malee sababa wajjin ilaalan. Sababa wajjin afaaniin bichaa hin dubbatu. Kanaaf hordoftoonni amantaa Ortodoksiis, Protestaantis, Islaamas taatan warroonni sagalee kana dhaggeeffatan sababa wajjin waan kamiyyuu lafa kaa'u qaban. Sababa wajjin wantoonni sababa wajjin yoo ta'e namatti tola. Sababa wajjin yoo ta'e jechuudha. Ragaa qabatamaa wajjin. Aarsaan kaakuu moofaa dhala namaa gara jireenyatti fiduu hin dandeenye. Maaliif? Tokkoffaa aarsaan warreen ta'an uumamtoota waan ta'aniif uumamtoonni uumamtoota fayyisuu hin danda'an. Horiinis re'eenis uumamtootadha. Osoo uumamtoota fayyisuu danda'anii ture uumamtoota uumuu danda'uu turan. Ibroota boqonnaa 10:1-5 dubbisa. Kun hundi isaatiyyuu dhala namaa fayyisuu hin dandeenye. Dhala namaa Waaqayyoodhaan walitti fiduu hin dandeenye. Lammaffaa hoolaas ta'ee re'een du'anii achumaan tortoranii badu waan ta'eef ta'anii toon dhala namaa kaasuu hin danda'an. Wanti ofii isaatii du'ee ka'uu hin dandeenye dhala namaa akkamitti kaasuu danda'a? Dhala namaa akkamitti gara jireenyatti fiduu danda'a? Hin danda'u. Sadaffaan Waaqayyoodha. Addaam biyyeerra kan uume Waaqayyo gooftaadha. Addaam ati biyyoodha. Gara biyyootti deebita jedhee kan murteessas Waaqayyo gooftaadha. Namaaf jireenya kennee kan du'a itti murteesse deebisees jireenya kennuudhaaf kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Waaqayyoon yeroo Addaam uumus ta'ee itti murteessu eenyuyyuu hin mari'anne akkasumas hin dubbanne. Akkamitti Addaam akka uume akkasumas itti murteesse iccitii kan beeku Waaqayyo gooftaa qofaadha jechuudha. Aangoon hundi kan harka isaa jiru. Ajjeesuus, kaasuus, jiraachisuus kan danda'u Waaqayyo qofaa akka ta'e hundi keenya hubachuu qabna. Aangoon isaa harka jira. Kanaaf fayyisuudhaaf gara ulfinna isaa jalqabaatti deebisuudhaaf beekumsa aangoo kan qabu Waaqayyo gooftaa qofaadha. Eenyuun qofaadha? Waaqayyo gooftaa qofaadha. Kana hundi keenya iyyuu amanaa. Obboloowwan koo amantii Protestaantis waaqeffataas kamuu keessayyuu jiraadha. Waaqayyoon ala aangoon kamiyyuu jiru. Ajjeesuus, kaasuus, fayyisuus kan danda'u Waaqayyoodha. Afaan guutan dubbadha Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Addaamiif ajaja jalqabaa kan kenne Waaqayyoodha. Addaamis erga ajaja cabsee kan itti murteesse Waaqayyoodha. Ajaja lammaffaas kennuudhaaf aangoo kan qabu isa qofaadha. Egaa obboloowwan koo walumaa galatti Addaam gara kennaa isa jalqabaatti deebisuudhaaf fayyisuudhaaf kan dhufe Waaqa ilma fayyisaa addunyaa Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha jechuudha. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu irratti Iyyasuus Kiristoos Waaqa kan jedhu hin jiru. Warroonni jedhan hin jiru. Baay'ee nama ajaa'iba. Meeqa haa kennu? 100 haa kennu moo meeqa haa kennu? Caqasa meeqa haa caqasu? Kitaabni qulqulluun Iyyasuus Kiristoos dhalame duwwaadha. Jireenyi keenya isaan ala duwwaadha. Nuti ejjennee deemuudhaaf isaan ala jiraachuu hin dandeenyu. Addunyaan kun kan uumame isaanidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ፣ ሁሉም በእርሱ ሆነ jedhe kitaabni qulqulluun. Jalqaba kan ture sun osoo addunyaan hin uumamin jalqaba hin qabne. Jalqaba hin qabne. Alfaa Omeegaa ineeni jedhe gooftaan kiyya Yesuus Kiristoos. Abbaanii fi ani tokkodha jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti.
abbaanis ilmis anaadha jedhe Kiristoos. Isa bichaa miti ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 20 irratti immoo dubbisa. Iyesus Kiristoos Waaqayyoodha, Waaqa bara baraatidha nuun jedha jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 9 immoo dubbisa. Ilaa mucaan nuuf kennamee jira nuun jedha. Ilaa mucaan nuuf kennameera. Mucaan sun immoo abbaa nagaa, abbaa jireenya, abbaa dhugaa, Waaqa bara baraati nuun jedha. Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti immoo durbi durbummaa isheetiin ni deessi jedha. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee moggaasti. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyoon nu wajjin jira jechuudha. Kana caalaa maal haa dubbannu ree? Kana caalaa eenyu jennee haa dubbannu ree? Ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel Waaqayyoo biraa ergamuudhaan ilmi Waaqayyoo hafuurri Waaqayyoo sirra bula, sirraa kan dhalatu fayyisaa addunyaati. Maqaan isaa Iyesus Kiristoos jettee waamta. Iyesus jechuun immoo qoricha fayyisaa jechuudha. Kana caalaa maal haa jennu? Ergamoonni waa'ee isaa dubbatan, raajonni waa'ee isaa dubbatanii jiru. Duuka bu'oonni immoo waa'ee isaa ragaa ba'anii jiru. Kanaaf obboleewwan koo Islaamotaa har'a sagalee kan dhaggeeffattan jireenya bara baraa argachuu yoo barbaaddan Kiristoos Waaqa ta'uu amanaa. Kiristoos jireenya ta'uu amanaa. Kiristoos gooftaa addunyaa ta'uu amanaa. Isaan ala jireenya akka hin argamne amanaa. Ittiin jiraadhaa. Ittiin bulaa. Waaqeffadhaa. Sagalee dhugaa qabadhaa. Karaa isaatirras deema. Jireenya bara baraa argattu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqadha. Yeroo biraa namoonni gaafii qabdan waa'ee gooftaa keenya Yesuus irratti gaafii qabdan gaafachuu dandeessu mata duree addaatiin hin dhufu. Addaatiin gooftaan Yesuus Kiristoos garuu Waaqadha. Gooftaadha. Isaan uumamne. Isaan ala wanti biraa hin jiru. Hundumtuyyuu isaan ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti dubbisuu dandeessu. Addaamin fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee armaan gadii kana guutuu qabaadha. Addaan fayyisuudhaaf immoo ulaagaalee armaan gadii kana guutuu qabaadha. Ulaagaalee san immoo ilaallu. Barumsi keenya irraa gaafii wajjin ture. Waaqayyoon hundi keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyoon abbaan jaalalaa akka balleessaa keenya akka cubbuu keenya osoo hin taane akka dhiifama isaatitti mootummaa isaa akka dhaalu nu haa taasisu. Gaafii namoonni qabdan gaafachuu dandeessu jechuudha. Addaamin fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee armaan gadii guutuu qaba. Tokkoffaa nama ta'uu qaba. Sababni isaas kan yakke nama waan ta'eef. Nama ta'ee nama kaasuu qaba. Beenyaa namaaf ta'uu qaba jechuudha. Nama ta'uu qaba. Tokkoffaan. Lammaffaan du'uu qaba. Maaliifuu dhalli namaa hin du'e qaba. Du'ee du'a mo'achuu qaba. Du'ee du'a mo'achuu qaba. Namoonni baay'een Waaqayyoon achuma taa'een fayyisuu maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise gara biyya lafaatti dhufuun jedhu? Miti Waaqayyoon seera hin cabsu. Waaqayyo waan jedhe keessa hin deemu. Hin duuta jedhee irraa hin du'a. Kanaaf garuu qaamni du'a kana immoo argamuu qabaadha. Du'a qabu. Du'uu qaba. Isa yakke wanta irratti murtaa'e du'a waan ta'eef. Sadaffaanoo du'a mo'achuu danda'uu qaba. Erga du'ee du'a mo'achuu danda'uu qaba. Erga du'aa hin mo'anneeti du'uun isaa qofti dhala namaa hin fayyisu waan ta'eef. Arfaffaanoo amalummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Ofii yoo qulqulluu ta'e, ofii yoo qulqulluu ta'uu baate adabbii ofiitiin du'a malee dhala namaa fayyisuu hin danda'u waan ta'eef. Obboleewwan koo dubbisaa wantoota kanilla. Wantoota tokkoffaa nama ta'uu qaba. Lammaffaa du'uu qaba. Sadaffaa du'a mo'achuu danda'uu qaba. Arfaffaa amalummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Kana eenyu qabaate? Tokkoffaa fi lammaffaa kan guutu nama ta'uu qaba. Laali. Nama ta'uu qaba namaadha. Du'uu qaba namaadha. Du'a mo'achuu danda'uu qaba amala namaatii miti. Argitanii obboleewwan koo? Amala namaatii miti kun. Amalummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Kunis amala namaatii miti. Sadaffaa fi arfaffaa kan guutu Waaqa ta'uu qaba. Waaqayyoo bichaadha jechuudha.
Kanaaf wantoota kaaniin lamaan tokko kan taasisu eenyudha ree? Kanaaf deebisaa hundi keessan. Jireenya keessan keessatti gaafii deebisaa kan. Gaafiiwwan kaniin naaf deebisa. Ulaagaalee kaniin kan guutuu danda'u eenyu akka ta'e. Kanaaf ulaagaa kan lamaan kan guutu waan hin jirreef Waaqni nama ta'ee jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif nama ta'e hojjeta? Kanaaf nama ta'e jechuudha obboleewwan koo musliimaa. Obboleewwan koo musliimaa sagalee kana dhageeffatan. Isinan jaaladha. Isinan jaaladha. Isinan kabaja. Kanaafidha jechuudha. Amantaan kiristaanaa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe nama ta'ee jenna jechuudha. Ulaagaalee kana kan guutu immoo lakki qaamni biraa hin jira yoo naan jettan ragaa wajjin naaf ka'a. Harka bal'iseetan isin simadha shi. Egaa obboleewwan koo kanaaf gooftaan foon uffate tawaahidoodhaan yookiin wallooman ulaagaa kana lamaan guutee dhalatee jenna. Dhalatee jenna jechuudha. Raajuun nama fayyisuu kan danda'u Waaqayyo tokkicha ta'uu akkana jedhanii jiru. Haalaan lummuu macaafa qulqulluurraa raajonni maal dubbatan? Waa'ee gooftaa maal dubbatan immoo isa jedhu haalaan. Ani Waaqayyoo anaan malee kan fayyisu hin jiru jedha. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 1. ከኔ በስተቀር ማንም ማዳን አይችልም። ani Waaqayyo anaan malee kan fayyisu hin jiru. Ana malee Waaqni biraa hin jiru. Ani Waaqa tolaa fi qoricha. Ana malees homtinuu hin jiru jedha. Isaayyaas 45 lakkoofsa 21. Waaqa qoricha keenya nu deebisi. Eekkamsa keessa nurraa deebisi jedha. Faarsaa Daawit 84 lakkoofsa 4. Namoonni hundumtuu akka fayyaniif gara dhugaa beekuu akka dhaqqabaniif kan fedhu qoricha keenya Waaqayyoon duratti gaarii fi kasi gammachiisu kanaan. Kasi gammachiisu gara tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Raajonni luboonnis baroota dheeraaf aarsaa sangaa, sa'a, hoolaa, re'ee, buleellee yookiin gugee ni dhiyeessan. Coomallee ni guban yookiin ni aarsan. Dhiiga beelladaas ni dhangalaasan. Garuu dhala namaaf fayyina argamsiisuu hin dandeenye. Akkuma Isaayyaas dhugaan keenya akkuma huccuu abaarsaa ni ta'ee jira. Kadhanneerra aarsaa dhiyeessineerra garuu dhala namaa fayyisuu hin dandeenye jedhanii jechuudha. Caqasa haa ta'u malee waadaa fayyina Waaqni namaaf gale sana bu'uura godhachuudhaan raajonni dubbataniin sooman isaanii labsaniin Waaqni samii irraa gad dhufee giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam irraa dhalatee dhala namaa isa fayyina yaadee gidiraadhaan dhiphachaa ture sana wajjin foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu dhaqna godhatee yookiin gonfatee tokkummaa gonkaadhaan firoomee foon isaa fayyina irraa fagaate gidiraa itti hammaate ture sana kennaa jireenya bara baraa akka ta'uuf malakotii yookiin waaqummaa isaa wajjin tokkoomee foon inni mul'atuu fi qabamuu danda'u malakotii yookiin waaqummaan hin mul'annee fi qabamuu hin dandeenye ta'ee dhalli namaas inni fayyina dhabe dararamee ture uumaan isaa dhaala yookiin gannat isa cuufamee ture ni banee fi aangoon ilmummaa irraa fudhatamee ture ni deebisee fi tokkummaa isaa isa Waaqayyo wajjin qabu dhabee ture. Amma garuu ni deebi'ee fi misirrichoon ni labsame fayyinni illee ni jalqabame. Fayyina kanaanis dhalli namaa ni fayyadame. Raajiin raajotaas ni raawwatame. Balaaleffatama nurra bulaa ture. Katabbii isaa isa nutti katabame ture ni barbadeesse. Balaaleffataa keenyas fuuldura keenya irraa ni dhabamsiise. Qoloosiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14, mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5
Qolaasiyaa boqonnaa lakkoofsa 13 cubbuu keenya nuuf dhiisee dhiiga isaa nuuf dhangalaasee foon isaas aarsaa nuuf godhe dhiifama nuuf laatee gabroota turre inni garuu ijoollee isaa nu taasise kadhannaan raajotaas kana ture. Cubbuun keenya isa darbee nutti yaadiin cubbuu keenya isa darbe nutti yaadiin araarri kees daftee haa nu argattu garaa malee rakkannee jirraa waan ta'eef jechuudhaan abboonni kan bu'aansan waaqayyoon dhala namaatiif qabaata. Dhalli namaa gumaa yookiin beenyaa isaaf jecha kafalameen karaa du'aan lubbuu fi foon irraa ittiin fayyu argatee uumaan isaa nama ta'ee tooftaa du'aa irraa ittiin of baraaruu danda'u ni barsiisanii du'a foon illee du'a ka'umsa isaatiin ni mo'ee fi balbala isaa seensa yookiin gannatii isaa cufamee ture banee daandii jireenya bara baraa ni eere. Dhugumatti isiniin jedha namni sagalee koo dhaga'u kan anaan ergattellee kan amanu jireenya bara baraa ni qabaata. Du'aa irraas gara jireenya bara baraatti ni ce'a malee gara murtiitti hin dhufu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni isaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24. Dhuguman isiniin jedha namni sagalee koo dhaga'u, namni abboommii koo dhaga'u, namni natti amanu jireenya bara baraa argataa hin du'u jechuudhaan gooftaan keenya ibsa jechuudha. Dhalli namaa du'aan booda jireenya bara baraa awwaalaan booda du'aan ka'uun akka jiru barsiise. Yaa du'aa waraantuun kemeerree yaa si'oolii mo'annaan kee garam jiraa jedha kitaabni qulqulluun. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 55. Harka si'oolii irraa isaan baraaree du'a irraas isaan fayyisee Hosee boqonnaa 13 lakkoofsa 14 kan jedhu jechi raajaa akka raawwatamuuf dhalli namaa gabrummaa du'aa yookiin bittaa si'oolii irraa fayyiseera. Innis gooftaan humna aangoo seexana dukkana irraa nu fayyisee jaalala ittiin nu fayyisa nuuf laate innis gooftaa gara haqummaa cubbuu itti argannutti gara mootummaa ilma isaa kan jaalalaatti nu galchee Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 14 jechuudha. Dhugumatti dhibee keenya fudhatee gidiraa keenyas nus baate jedha. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 akkuma jedhee ibsetti dhibee keenya fudhatee gidiraa keenya baatee du'a keenya du'ee jiruu jireenya bara bara nuuf laate. Fayyuuf amanuu qabna. Fayyuuf amanuun barbaachisaa. Egaa kanaan booda immoo cuubamuun ni barbaachisa. Namni amanee fi cuubamee ni fayyaa jedha. Wangeela Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 16. Seeraan gumaan yookiin beenyaan guddaan kafalamee tumamee kana raawwachuun dirqama keenya jechuudha. Fayyuuf amanuun qofti gaadhaare. Amanuun qofa yoo ta'e hoomaan seexanaa illee ni amana. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Daandiin warroonni guyyuma guyyaan fayyan ittiin dabalaman amanuu fi cuubamuudha. Gochi duuka bu'ootas kanuma ture. Jireenya bara baraa fi fayyinna lallabuu. Nama amanee immoo cuubuu. Hirmaataa fayyinnaa isaa taasisuu. Gara fayyinnaa isaatti isa galchuu sagalee jireenya bara baraa namoota maraaf geessuudha. Kaayyoon isaas amansiisuu, cuubuu fi fayyisuudha. Amananii cuubamuudhaan dirqama akka ta'e kutaan kitaaba qulqulluu itti aanu nutti agarsiisa. Filiphos illee dubbachuu eegale. Kitaaba kanarraa eegalee waa'ee wangeela Iyyasuus Kiristoos lallabuu eegalee fi karaarraa iddoo deeman laga bira ga'an. Jaandarabichis illee ani bishaan kanaan akka hin cuubamne maaltu na dhowwaa jedheeni. Filiphos illee akkas jedheeni. Onnee keetti irraan gonkumaa yoo amante siif eeyyamamee jira jedheeni. Jaandarabichis illee deebisee Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqaa akka ta'e amaneera jedhe.
obboloonni isaanis akka dhaabatu ni ajaje. Filiphos jaandarabicha gara lagaa ni deemanii ni cuuphesi. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irratti. Amanuun qofti nama fayyisa. Amanuun qofti nama fayyisa jedhama taanan egaa jaandarabichi amaneera jedhe. Amanuu irraa darbee waan amane sana ifa baasee dubbatee jira. Filiphos illee fayyitee jirtaa gali hin jenneen. Ni cuupheni malee. Kanaafuu erga amananii booda cuuphamuun fayyinnaaf dhimma murteessaadha. Gooftaan keenya illee sababa kanaaf duukaa bu'oota isaa gara addunyaatti erge. Egaa deemaa warroota hin amanne hundaa maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa. Waan isaan ajaje akka raawwatan barsiisaa. Duukaa bu'oota koof taasisaa jedheen. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Ergamni isaa ani isin fayyiseera jechuudhaaf miti. Akka amananiif, akka cuuphamaniif, abboommii ajaja isaas akka eeganiif, duukaa bu'oota akka ta'aniifidha. Cal jedhaniituma fayyineerra jedha. Irraanfatamanii jiraachuun barbaachisaa miti. Namoonni kun warroota daandii fayyina isaanitti himan gabroota waaqayyoota jedha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 17 jechuudha. Daandii fayyinaa nuti himuun isaanii ijaan qofa akka laalluufi miti, akka irra deemnuufidha malee. Kana jedha kitaabni qulqulluun. Yaa gooftolii koo fayyuuf maal godhuutu narraa eegama jedhee. To'ataan mana hidhaa isaanii illee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanii atis warri keetis ni fayyitu jedhanii. Isaa fi warroota mana isaa keessa jiraataniif sagalee Waaqayyoo itti himanii achiin booda warra isaa maatii isaa wajjin dhufee ni cuuphame. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30. Fayyitaniirtu iddoo hin ta'in ni fayyitu jecha jedhu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Maqaa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositti akka cuuphamaniif ni ajajeera. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti. Namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa hin dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti seenuu hin danda'u jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa. Kanaafuu namni amanee ni cuuphama, Waaqayyo irraa ni dhalata. Kanaanis fayyina bara baraa dhaqna godhata. Waaqayyo irraa dhalatu malee seerummaa yookiin fayyuu hin danda'u. Fayyina jechuun mootummaa Waaqayyoo dhaalanii maqaa isaa galateeffachaa jiraachuudha malee waan biraa miti. Kanaafuu wangeelli jireenya bara baraatti kan bara baraatii fi kan fayyina addunyaa maraaf kan lallaba hundi isaanii akka fayyaniif jechuudha. Kanaan booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela isaa kana jireenya bara baraa qulqulluu fi kan hin jijjiiramne sana harka isaatiin yookiin harka duukaa bu'ootaan ba'a biiftuudhaa kaasee hanga lixa biiftuutti ni ergeen. Maarqos 16 lakkoofsa 8. Ilma isaa isa jaalatamaadhaan hanguma dureessummaa kennaa isaatiin gumaa lubbuu inni dhiiga isaatiin nuuf kafaleen argamne. Innis haqummaa cubbuu keenyatiidha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Kanaafuu amannee cuuphamnee foonii fi dhiiga isaa inni fayyinni ittiin argamee fi ittiin argamu nyaachuu fi dhuguun nurraa eegama. Dhiigni ilma isaa Iyyasuus Kiristoos cubbuu mara irraa nu fayyisaa jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Nus abdii humna ittiin argannu, ittiin boonnu, kan dhugaa, kan hanga dhumaatti dhiifama deebi'a. Nus abdii humna ittiin argannu, ittiin boonnu, kan hanga dhumaatti jabeessinee qabannaan ni amannu mana isaatii jedha. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Amantaa keenya isa jalqaba hanga dhumaatti jabeessinee eegnaan hirmaattota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos taaneerra jedha. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoo jireenya bara baraa siif laadha jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Gooftaan keenya kan dhufe dhala namaa fayyisuu malee amantaa hundeessuudhaaf miti. Amantaan jalqaba kennee jira. Garuu dhalli namaa
waan kufeef yookiin waan du'eef du'aa kaasuudhaafi. Maqaan kiristaanaa jedhu yoom arganne ture? Amma waa'ee amantaan jalqaba akka uumame, amantaan sun immoo namni amantaan san fudhatu xuraa'ee jira. Amantaan garuu akkasumatti jirti. Namatu xuraa'e, nama du'ete, namatu du'e, namatu waaqayyoodhaan adda ba'e kan isa sani deebisuudhaaf dhufee jechuudha. Mana bahee mana sanitti deebisuudhaaf jechuudha. Maqaan kiristaana jedhamu yeroo jalqabaaf duuka bu'oonni Anxookiyaatti kiristaana jedhamanii jira. Musliimonni yeroo baay'ee isa kana qabachuudhaan achitti hundeeffame miti. Obboleewwan koo kana sirriitti hubachuu qabu. Maqaatu moggaafame. Maqaa kanaayyuu duuka bu'oota waaqayyoo ilaaluudhaan ilaa duuka bu'oota waaqayyooti jechuudhaan maqaa kiristaana jedhamu kana warroonni hin amanne duuka bu'oota ittiin waamuu jalqaban. Duuka bu'ootaaf immoo maqaa gaarii ta'e jechuudha. Maqaan kiristaana jedhamu Kiristoos irraa kiristaana jedhamnee jechuudha. Kiristoos irraa maal jedhamne? Kiristaana jedhamne. Maqaatu moggaafame. Fakkeenya tokko isiniif haa kaasu. Namni tokko gaafa jalqaba dhalatu maqaan isaa Gammachuu ture. Gammachuu eenyu ture? Gammachuu ture. Boodarra garuu waggaa 18 oli yeroo gaheetti Abdiisaa ta'e. Namni kun amma namummaa isaatu geeddarame immoo maqaa isaatu geeddarame. Namni Gammachuu jedhamu kun jalqabuma jira. Booda garuu maqaa geeddaratee maal ta'e? Abdiisaa ta'e. Kanaafidha. Amantaan jalqabuma jirti. Amantaan jalqabuma kenname. Amantaan jalqaba kenname san keessatti hordoftoonni amantoota sanii yookiin uumamni dhalli namaa inni jalqabaa sun ni xuraa'e waan ta'eef gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhala namaa san fayyisuudhaaf waan dhufeef maqaa kabajamaa kan ta'e Kiristoos irraa kiristaana jedhamne jechuudha. Kiristaana jechuun Kiristoositti kan amanu jechuudha. Waan biraatii miti. Kiristaana jechuun Kiristoositti kan amanu. Kiristoos waaqa jireenya karaadha. Gooftaadha fayyisaadha jedhee kan amanu kiristaana jedhama jechuudha. Kiristaana irraa immoo maqaan Ortodoks Tawaahidoo jedhamu nuuf kennameera. Kun maqaatu geeddarame malee amantaan jalqaba kennaadha jennee ture. Amantaan jalqaba santu kiristaana jedhame malee amantaan biraa hin hundoofne. Ammas bara 325tti Ortodoksii, bara 431tti Tawaahidoo, walumaa galatti kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo jedhamna jechuudha. Kiristaana jechuun amantaa mul'annaa yookiin የመገለጥ ሃይማኖት ናት. Kiristaanummaan akka Abrahaam daandii sammuun akka Musees isaan waamamuu osoo hin taane Waaqayyo nama ta'ee akka mul'ate kan barsiisudha. Abrahaamitti Waaqayyoon dubbachaa ture, itti dubbachaa ture, itti argisiisaa ture daandii adda addaa. Museedhaaf immoo abboommii garaagaraa kenneefii ture Waaqayyoon. Amma garuu ofii isaatiin mul'ate jechuudha. Qulqulluun Phaawulos waa'ee kana kana Waaqayyoonis yookiin ilmaanis iccitiin fakkaachuu guddaadha. Fooniin kan mul'ate, hafuuraan kan dhugoome, ergamootaaf kan mul'ate, alagootaan kan lallabame, addunyaan kan amaname, kabajaan kan ol ba'e jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 jechuudhaan ibsuu mul'achuun argamuu irratti akka barsiisu dubbateera jechuudha. Qulqulluun Daawitis Waaqni waaqotaa Waaqayyoos Tsiyoonitti ni mul'ataa kan jedhe nama ta'ee ni dhufa ni mul'ata jechuu isaa akka ta'e ifa godhe jechuudha. Faarsaa boqonnaa 86. Gabaabumatti amantaan mul'annaati jechuun namoota irraa osoo hin taane Waaqayyo mataan isaarraa yeroo tokko qofa kan argame jechuudha. Qulqullootaaf yeroo tokko qofa gonkumaa waa'ee amantaa kennamtee akka qabsooftan, akka isin gorse, akka isin barreessu dirqama natti ta'ee jira jechuudha. Amantaan kiristaana addaadha. Amantaan kiristaanummaa addaadha. Yommuu jennu Waaqayyo gooftaan nama ta'uun kan bu'uureessee fi dhiiga isaan hundeessee waan ta'eefidha. Hojii qabu balbala dhugaati. Balballi gara gannatti ittiin galan karaan qulqullinaa fi fayyinnaas tokko qofaadha. Nama ta'ee kan mul'ate Kiristoositti amanuu karaa kanaan ala seera yoo raawwatan, hojii gaarii yoo hojjetan kadhannaati. Yoo amananis fayyisuu hin danda'amu. Balballi anaan kan seenu yoo jiraate ni fayya, ni seenas, ni baas. Bakka bobbaas
ni argata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:9. Ani daandii dhugaa fi jireenyati, anaan alatti gara abbaa koo dhufuu hin jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:6 jechuudhaan gooftaan keenya akka barsiise namni daandii kanaan hin dhufne daandii abdii fayyinaa qabu jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo amantaa Islaamaa keessa jirtanii gaafii kana na gaafattan akka sirriitti hubattaniifan duubatti gad deebi'eetoo isiniif ibsa jechuudha. Walumaa galatti amantaan kiristaanaa dhugaadha. Maqaa kiristaana jedhamu kan arganne Anxookiyaatti. Duuka bu'ootaan Anxookiyaatti maqaa kan argatan. Maqaan kun maqaa kabajaa nuuf ta'ee jechuudha. Garuu amantaan jalqaba jira. Maqaatu moggaa'e jechuudha. Maqaatu moggaafame malee amantaan yeroo sanitti akka hin hundeeffamne hubachuu qabdu. Gaafii fi yaada yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Waaqayyo abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa osoo hin taane akka dhiifamaa fi akka jaalala isaatti hunda keenya wajjin haa ta'u. Jaalala Waaqayyootiin asuma irrattan dhaabaa. Sabskraayibii, sheerii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu jechuudha. Maqaa